gaariidha jechuun miti hir'ina qabna. Amalaanis haa ta'u arraba teenyanis haa ta'u hir'ina qabna. Bakka hir'ina qabnu sanatti immoo wal sirreessu waan tokko nama tokko ilaalanii sirraa'uu hin danda'a nama tokko jechuudha. Kanaafiyyuu keessattiyyuu kan rabbiin tokkicha waa godhee uumetti hin qoosina. Gabaabumatti kan massiniin jedha. Har rabbiin waa godhee uume wayifuu uume hin qoosina abadan hin qoosina. Maaliif isa uume kaa wayifuu uume nama sana wayifuu uume horii nama taasisee uuma miti agartani. Nama simmoo akkasuma maaliif wayifuu hiika. Kanaafiyyuu kalaqa rabbiitti takka illee hin qoosina. Wayfuun kanan dayyuu hojjete hin danda'a waan fe'e kan jirtanii fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu daawwattu tokko hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbii naa galatoomuu isiniin jedha har'aan kana viidiyoo maalirraa dubbachuu eda'oo jettan dubartii takka biyya indiirraa da'umsaaf mana yaalaa deemtee waan ishee mudatee jechuudha. Isarraa waa dubbannaa erga isarraa waa dubbanne immoo waan xiqqoo ishee jedhu qaba akka waan raawwadhetti jechuudha. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों Viidiyoo kanarraa maal hubadhee jettanii isheen da'umsaaf mana yaalaa deemte daanda'uu deemte akkuma nama tokko akkuma dubartii takka ilmoo da'uudhaaf mana yaalaa deemte kan isheen mudate garuu wanta biraati innis maanni garaa ishee keessa buufatu jira. Dubartii kana waan ishee mudate irraan dhaan hin beeku isa kuni waan biraa keessa galudha kan hin beeku garuu waan nama keenyaaf xiqqoodhaamu wanta rabbiin uumetti kolfu. Amma TikTok irratti waan tokko dhugaan argu ilkaan kee kana fakkaata bar ati funyaan kee kana fakkaatame ati rifeensi kee kana fakkaatame rabbi tuume maal godhe doome namni ofiif tolchee immoo bareechite lafa fukaa isa tuume yoo wayifuu nama sanaa uume wayifuu bukkee qaama isaa waa godhee uume isatu beeka waan maaliif rabbi nuume irratti immoo waa dabalee dubbanne. Ani qaama dhirruun uumamaa qaamni guutuun immoo uumameetu immoo yookiinis haalli sagaleen dubartii sagalee dhiiraa fakkaata. Isa kana waan uumeef isatu beeka. Ati kana fakkaata be iddoo jechuu baannee jechuu barbaadan gabaabumatti maaliif keessatti iyyuu dubartoonni baay'ina waan kanarratti hin jennaan nan argaa fi ati kana fakkaata iddoo bifallee qabaatte idoollee waa qabaatte jenna. Kan rabbiin uume maal godhure akkasin jedhamu rabbiitu uume kan bareechee uumuus wayifuu uumaa kan fokkisiisee uumuus wayifuu uumaa yookiin immoo qaama dhirruu kan uumuuf immoo wayifuu uumaa. Kanaafiyyuu rabbiin uume keessa maaliif gallaasin jechuu barbaada gabaabumatti. Amma dhugaa rabbee isheen akkuma bofni kun garaadhaan ishee baheen duute dubartiin kun duutee jirti. Isheen akkuma nama tokko akkuma dubartii takka daa'ima da'uudhaaf mana yaalaa deemte. Garuu kan garaa ishee keessatti argame kanadha. Maaltu dhaga'ama Mariyaam? Maaltu dhaga'ama? Isheen waan kun ittiin irraan dhufeef rabbitu beekama. Beekamu hojiin rabbi wayifuun kana godhe ta'a. Kanaafiyyuu isheenis duutee jirti. Akkuma garaa ishee keessa akkuma kun baheen duutee jirti jechuudha. Garuu duraan kan laazim marmaraa dhaquun ooltu garuu maaliif garaa ishee keessa dhokatee gaafa da'umsa sana mul'ate wayitu jira. Wayitu jira beektani. Kanaafiyyuu wanta namarraa kanarree dubbachuun barbaadu. Garuu kan namoonni tokko kan rabbiin kalaqirraa rabbiin waa uumirraa dubbannu gaarii miti jechuu barbaadanii. Ani amma danda'amaa ta'e darbu bira malee gargaaruu nama qaama dhirruu sana malee jechootan taane nama sana yoo wajjin nam tokko amma inni qaama fayyaa sun qaama dhirruu sanaan walitti bu'iinsa qabaate isaan qeeqa isaan arrabsa ati immoo boru maal deessa immoo maal dhalchita kana hubachuu qabda maalin boru nama akkamiin uumachuu danda'a
maaliif harka rabbii jira hundumtuyyuu si kennuu si dhoowwachuu sin danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wanta rabbiin kalaqee iddoo dubbachuu baannee iddoo kana jechuu baannee gaariidha jechuu barbaadne. Bareedas bushaas fedha isaati waan fe'e ajjeesuus fayyisuus hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Waan hamaa dubbachuun gaarii miti. Waan injira tokko YouTube isaa ta'u TikTok isaa ta'u ishee guddifachuudhaaf jecha jechoota taane namarra kaanii bifaan faa nama qeequ. Kuni rabbiin tokkicha hojii walitti bu'uudha. Wantoota hedduutiin guddifachuu hin danda'ani malee wanta akkanaati walitti dubbachuu shaggaa miti. Kalaqa rabbiin uumeetii inni qaama fayyaa kana sekendii takkatti nu dhabamsiisuu danda'a. Sekendii takkatti lubbuun ku ba'uu dandeechi. Kanaafiyyuu malkiidha yookiin bifaan hin boonina daakudha isheen. Tokkoof umuriin nama hundaan keessaa immoo gaafa umuriin keenya hojjechaa deemne inni bareedaan kun inni amma bushbush jedhu kun daakuu ta'a booda. Kana beekuu qabna. Isa biraan immoo miti immoo daqiiqa tokkotti immoo karaa rabbii yoo dhufe immoo waan fe'e gochuu danda'a. Kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaadini kalaqa rabbiin kalaqetti waan tokko harka kaa'uu duubaatanii dubbachuu duubaatanii amma danda'amaa ta'etti nama sanaa jajjabeessuu aamlee ta'uudhaa fi maaliif waan uumessa ture beekaa jechuudha. Kana nama akkasitti umurii dheeraa qaba. Waa maaliif waan godheef isatu beeka ka rabbitu beeka. Kanan siniin jechuu barbaada. Amma nama kana dhugaa rabbi kadhecha argeen amma doktoroonni rifatanii dhaabbatanii ishee ilaalanii ishee wal'aanu dhiisanitti doktoroonni walitti yaa'anii viidiyoo isheen TV jechuudha. TV ishiin garaan ishii ittiin laallamu jechuudha. Isa laalan hundumtuu rifatanii jechuudha. Maaliif wattan ka haaradha ka isaanii akkuma nama dubartii takka daa'ima deessuudhaaf isaanis doktoroonnis isheenis daa'ima daawuudhaaf dhufte. Ogaan kun immoo ishee muddatu maal isaanittis dhaga'ama jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin waan hedduu hundumtu isaa harka jira. Kanaafuu duuba keenya garagarri ilaaluu qabna. Maaltu nu eeggata? Kana waan jedhe jechi kun immoo anaan booda maaltu na qaqqaba? Kana jechuu qabna malee akkuma nutti dhufteen hamaa hundumtu iyyuu gaariidhaa jechuun miti. Hir'ina qabna. Amalaanis haa ta'u, arraba teenyanis haa ta'u, hir'ina qabna. Bakka hir'ina qabnu sanatti immoo wal sirreessu waan tokko nama tokko ilaalanii sirraa hin danda'a nama tokko jechuudha. Kanaafiyyuu keessattiyyuu kan rabbiin tokkicha waa godhee uumetti hin qoosina. Gabaabumatti kan mansiniin jedha. Har rabbiin waa godhee uume wayifuu uume hin qoosina abadan hin qoosina. Maaliif isa uume ka wayifuu uume nama sana wayifuu uume horii nama taasisee hin uumaa miti agartani. Namas immoo akkasuma maaliif wayifuu hiika. Kanaafiyyuu kalaqa rabbiitti takka illee hin qoosina. Wayifuun kanan dayyuu hojjete hin danda'a waan fe'e gochuu hin danda'a. Kanas siniin jedha gabaabumatti dhuga baay'ee nama gaddisiisa.